Intallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed rakkoon Itoophiyaa gaaga'aa jiru rakkoon guddaan rakkoo waraanaati jedhame. Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya isin biraan geenna hanga xumuraatti nu waliin tura. Manni marichaa labsii waliigaltee liqii lama raggaasise. Walga'iin addaa tokkoffaa bara hojii afuraffaa mana maree bakka bu'oota uummataa jahaffaan har'a geggeeffamee ooleera. Manni marichaa yaa'ii addaa geggeesse kanaan Itoophiyaa fi waldaa misooma idil-addunyaa gidduutti waliigaltee liqii damee faayinaansii cimsuuf wixinee labsii bahee qoratee raggaasiseera. Dabalataan Itoophiyaa fi waldaa misooma idil-addunyaa gidduutti kan mallattaa'ee fi tajaajila mootummaa ammayyeessuuf mallaqa barbaadamu liqeeffachuuf wixinee labsii bahee qoratee raggaasisuun eereera. Ministeera Mallaqaa Dr. Iyyob Takkaaleny gaafii miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii kenneera. Waliigalteen liqii kanneen damee faayinaansii cimsuu fi tajaajila mootummaa fooyyessuuf kan oolu ta'us ibsaniiru. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed rakkoon Itoophiyaa gaaga'aa jiru guddaan rakkoo waraanaa ta'uu ibse. Jawaar marii hawaasaa Oromoo Teeksaas waliin taasiseen waraanni yeroo ammaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru biyyattii gama diinagdee fi hawaasummaatiin gama nageenyaa fi tasgabbiitiin dadhabsiisee jira jedhe. Mootummaan yeroo ammaa waraana haaraa Eertiriyaa waliin jalqabuuf sochii taasisaa jiraachuu kan eere Jawaar Mohaammed kana dhaabuun dirqama jechuunis dubbateera. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed magaalota Ameerikaa kaabaa keessatti marii hawaasa Oromoo waliin taasisaa jiruun mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru biyyattii waraanaan gama diinagdee, siyaasaa, hawaasummaa, nageenya, tasgabbii fi jireenyaatiin gaaga'aa jira jechuunis komateera. Addatti waraanni naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti gaggeeffamaa jiru biyyattii kuffisaa jiraachuu kan eeru Jawaar waraana kana dhaabbanni biyya gara tasgabbiitti deebisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Mootummaan waraana biyya keessaa jiru dhaabuun gara tasgabbii fi nagaatti deemaa jiru osoo qabuun humnoota Tigraayitti fayyadamuudhaan waraana humna mootummaa Eertiriyaa waliin jalqabuuf akka jiru marii hawaasa Oromoo Daalaas waliin taasise keessatti ibseera. Waraanni Eertiriyaa fi Itoophiyaa gidduutti kana booda ka'u waraana Itoophiyaa qofa balleessu osoo hin taane waraana gaanfa Afrikaa guutuu diiguu danda'udha jechuun waraanni kun akka hin kaaneef ammumarraa jalqabne dhiibbaa uumuu qabna jechuus dubbateera. Itoophiyaa keessatti amma kan barbaachisu waraana biraa osoo hin taane Oromiyaa fi Amaara keessatti nagaya buusuun biyyattii tasgabbeessuudhaas jedheera. Itti dabaluunis amma wanti dhiibbaa taasisaa jirruuf waraanni biyya keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuu fi biyyattii gara nageenyaa, tasgabbii fi dimookiraasiitti akka ceetuuf jechuun kaaseera. Jawaar Mohaammed ilaalcha Itoophiyaa dimookiraatessuu rakkoo Oromoo fi saboota afurra jedhu qabatee qabsaa'aa akka jiruu fi daandii Itoophiyaaf nagaa kennuu danda'u Itoophiyaa dimookiraatessuu qofa akka ta'e ibsee jira. Baatiiwwan jahan darbanitti qorichaaleen birrii biiliyoona 17 baasan raabsamuu himame. Baatiiwwan jahan darban qorichaaleen birrii biiliyoona 17 baasan raabsamuu tajaajilli dhiheessii qorichaa Itoophiyaa beeksise. Fooyyessi diinagdee gooroo fi sosochiin Itoophiyaan yaa oomishtuu dandeettii biyya keessatti qoricha oomishuu cimsuu Daayirektarri ol aanaan tajaajilichaa Abdulqaadir Galgaloon ibsaniiru. Oomishaaleen kana dura sharafa alaa ol aanaan gara biyyaatti galaa turan biyya keessatti oomishamuu eegalaniiru. Keessattuu oomishaalee akka gwaantii fi siriinjiinis bal'inaan biyya keessatti hojjetamaa akka jiran dubbateera. Bara baajataa 2017 meeshaalee yaalaa fayyaa birrii biiliyoona 14 baasan bitamuun mankuusatti galuu himeera. Akkasumas baatiiwwan jahan darban keessatti qorichaalee ittisa dhibee busaa fi kaansarii fiixee gadaamessaaf oolan dabalatee qorichaalee sagantaa fayyaa birrii biiliyoona 17 baasan raabsamu Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. Tigraay magaalota garaagaraatti hiriirri bulchiinsa yeroo fi dureewwan waraanaa deeggaran gaggeeffame. Yeroo wal dhabdeen aanga'oota TPLF gidduutti baatiiwwaniif turan amma cimaa dhufe kanatti magaalota naannichaa garaagaraa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Garaagarummaan gareewwan TPLF lamaan gidduutti uumame bal'achaa dhufuun kan gara deeggarsa addabaabaa'ii fi mormiitti jijjiirameera. Guyyoota dura dureewwan waraanaa garee Dabratsiyooniin deeggaraman cinaa dhaabbachuun ibsa baasuu hordofeeti. Gareewwan TPLF kallattii lamaan dhaabbata kanneen deeggaranii fi morman dhuma torbee irraa kaasee addabaaba'iitti bahuun ejjennoowwan isaanii ibsuuf qophaa'aa jiraachuu ibsuun qophaa'aa ta'uu isaanii wayita ibsanitti bulchiinsi naannichaa hiriirri homaatu gaggeeffamuu akka hin danda'amne akeekkachiisee ture. Haa ta'u malee amajjii 26 bara 2025 magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee Addagiraat, Adwaa fi Maayicootti hiriirri gaggeeffameera. Dabalataanis bulchiinsi yeroo Tigraay fi gareen TPLF Dabratsiyooniin durfamu toora feesbuukii isaanii irratti magaalotaa fi aanaalee hedduu irratti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamu suuraadhaan qoodaniiru.
Hiriirawwan kunneen kan gaggeeffaman biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannichaa akkasumas waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa hiriirri deeggarsaa ta'e kan mormii akka hin jirree fi gaggeeffamus akka hin qabaanne akeekkachiisuun ibsa erga baasanii boodaadha. Aangawoota TPLF gidduutti garaagarummaan uumamuun ifa kan bahe walakkeessa bara darbee keessa yoo ta'u caalaan kan cimaa dhufe ammoo yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa adoolessa darbee wayita gaggeeffame irratti. Gareewwan dura taa'an TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamuun wal himataa turaniiru. Dhiheenya kana gareewwan Dabratsiyoon Gabramikaa'el walgahii gaggeessaniin aangawoonni bulchiinsa yeroo TPLF bakka bu'uun iddoo qabatan waan ta'aniif iddoo kana gadhiisanii akka jedhan gaafachuun isaanii ni yaadatama. Kana hordofuunis walaba fakkaachuun kan turan dureewwan humna waraanaa naannichaa bulchiinsi yeroo dadhabaan kaafamuu kan biraatiin akka bakka buufamu himaniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay ammoo ibsa kana fonqolcha mootummaati sababbiin ta'eefuu seeraanis ta'ee hamileedhaan fudhatama kan hin qabnedha jechuun haaleera. Itoophiyaatti tajaajilli ambulaansii qilleensaa eegalamuuf jedhame. Itoophiyaatti tajaajilli ambulaansii qilleensarraa eegalamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Tajaajilicha eegaluuf qophiin taasifamaa jiraachuu ministeera fayyaatti hojii gaggeessaan tajaajila fayyaa Dr. Lubbaabur Bunnoo dubbataniiru. Ministeerri maallaqaa humna qilleensaa Itoophiyaa fi daandii qilleensaan deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu fi adeemsichis haala gaarii irra jiraachuu kaasaniiru. Marsaa jalqabaa wal'aansa biyya keessaaf helikooптara tokko tajaajila wal'aansa biyya alaaf ammoo ambulaansii xiyyaaraa qilleensarraa bituuf karoorfachuu himuun helikooptarri bara kana bituun gara biyyaatti akka dhufus tajaajila ni eegala jedhameera. Tajaajilichi galteewwanii fi ogeeyyii fayyaa daqiiqaa muraasa keessatti qaqqabsiisuuf kan deeggaru ta'us dubbate. Naannoo Oromiyaa aanaa Fantaalleetti sababa kirkira lafaan fedhiin gargaarsa namoomaa cimaa jira jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti hawaasni kirkira lafaa walitti bu'iinsaa fi hongee dabalatee rakkoolee hedduu isaa mudachaa jiraachuu fedhiin gargaarsa namoomaa naannoo sanii cimaa ta'uu madaalliin dhiibbaa kirkira lafaa dhiheenya kana aanichatti gaggeeffamu mul'ise. Madaalliin mootummaa fi michoota gargaarsa namoomaa waliin ta'uun gaggeeffame kun akka agarsiisutti dhiibbaa sadarkaa bulchiinsaa gadi aanaa irratti gahaa jiru haalaan ulfaataa ta'uu eereera. Gabaasni kun haroo qorsaa deebitii fi qobboo dabalatee gandoota naannoo gaara Fantaallee balaa kanneenii fi fedhii namoomaaf saaxilamoo ta'an adda baaseera. Iddoowwan madaalaman irra caalaan isaanii dhiibbaan kirkira lafaa haala jireenyaa irratti qabu baay'ee ol'aanaa akka ta'e kan himame yommuu ta'u naannichatti namoota 4 keessaa 3 haala kanaan miidhamaadha jechuunis gabaafameera. Baqattoonni hedduun naannoo magaalaa Matahaaraatti haala ulfaataa keessa jiraachuu dubbatanii nyaata bakka jireenyaa yookaan meeshaalee nyaataa kan hin taane barbaachisoo ta'an gahaa malee jiraatu jechuunis kaafameera. Buqqa'iinsa tasaan meeshaa isaanii fiduu waan hin dandeenyeef matta'aa yookaan pilaastikii malee dirreetti hafaa jiru jechuunis dubbatamaa jira. Dabalataanis balaawwan fayyaa hawaasaa gurguddoo kirkira lafaa kanaan mudatan kan ibse yommuu ta'u bishaan qulqulluu fi qulqullina naannoo argachuu daangeffamuu carraa weerara dhukkubaa akka dabalu taasisaa jiraachuu himameera. Dhuma baatii fulbaanaa bara 2024 irraa eegale kutaaleen Affaar, Oromiyaa fi Amaaraa sochii kirkira lafaa guddaa kan mudate yommuu ta'u dhiibbaan isaa hanga magaalaa guddoo biyyattii Finfinneetti ga'eera. Torbaanota darban keessa sochiin kirkira lafaa cimee kan dhufu yommuu ta'u guyyaatti giddugaleessaan kirkira Riiktar iskeelii 4.3 hanga 5.8 ta'an kan gahu jechuunis shallagameera. Giddugalli kirkira lafaa kana naannoo Affaar keessa yommuu ta'u dhiibbaan isaa babal'atee aanaa Fantaallee gandoota 18 hunda miidhuu madaalleen tibbana gaggeeffame ifa godheera. Kirkira lafaa gidduu isaa naannawa Awaash Fantaalleetti godhatuun irra deddeebiin mudachaa jiruun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti jiraattota 10,000 olitti siqan qe'ee irraa buqqisuun gabaafameera. Kunis kan naannoo Affaaritti namoota 60,000 naannoo Oromiyaatti ammoo namoota 20,000 buqqa'an waliin dabalatee walumaa galatti lakkoofsi namoota kirkira lafaa tibbana naannolee sadeen keessatti mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara 100,000tti akka wal siqu taasiseera. Haaromsa dhaabbatummaa gamtaa Afrikaatti walga'iin sadarkaa ol'aanaan gaggeeffamaa jira. Walga'iin har'aa fi boru gaggeeffamu kun haaromsa dhaabbatummaa gamtichaa irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u addatti ammoo haaromsa madda faayinaansii waaraa fi caaseffamuu hojii akkasumas qormaatawwan ardichaaf furmaata kennuuf dandeettii milkeessuu galmoota gamtichaa irratti kan xiyyeeffatudha jedhameera. Walga'icha irratti pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee dabalatee hooggantoonni biyyoota Afrikaa fi warri imaammata baasan hirmaachuun ibsameera. Somaaliyaa fi Masriin shororkeessummaa waloon ittisuuf walii galan. Somaaliyaa fi Masriin shororkeessummaa waloon waraanuuf walii galuu ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa beeksise. Oduun kun kan dhagahame erga gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti geggeessu tibbana hojii eegaleen wal qabatee marii teeknikaa taasifame hordofeeti. Ministeerichi ibsa baasen
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa Masriin garee Kwaarijiitis balleessuuf gaheen isheen taphattu waan beekamuuf gumaacha isheen biyyoota biroo waliin ta'uun gumaachitu ni kabajna jechuun Anaadooluun gabaaseera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Sheek Hassan tibbana Kaayirootti imaluudhaan pirezidaantii Alsiisii waliin mari'achuun ni yaadatama. Gaggeessitoonni kunneen hariiroo biyyoota lamaanii gara walta'iinsa tarsiimootti guddisuu ibsuun isaanii kaleessa dubbatamee ture. Kana malees aangawoonni Somaaliyaa viizaa malee gara Masriitti akka galanis waliigaltee kanaan heeyyamameera. Biyyoonni lamaan waliigalteetti raayyaa ittisaa hagayya bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mallatteessanii turuunis ni yaadatama. Masrii fi Somaaliyaan hariiroo diinagdee qabanis guddisaniiru. Daldalli bara 2023 keessa doolaara miiliyoona 31 ture, bara 2024tti doolaara miiliyoona 59tti ol guddatus gabaafameera. Finciltoonni Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo M23 jedhamanii of waaman baha Koongootti magaalaa guddoo kan taate Goomaa qabachuu ibsan. Jiraattonni magaalichaa hidhattoonni M23 yeroo isaan daandii guddaa magaalichaa irra deeman qoodaa turaniiru. Jiraattonni magaalattii kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalota ollaa jiranitti baqachuun dilbata finciltoonni M23 humna waraana biyyattii irraa waraana hamaa geggeessaniin magaalattii to'ataniiru. Magaalaa Goomaa keessa dhukaasa sa'aatii dheeraaf tureen booda finciltoonni magaalicha seenan. Ergasii amma sagaleen dhukaasaa akka hin jirree fi guutumaan guututti magaalattii humna isaanii jala akka galchanis dubbataniiru. Magaalaa Goomaa keessatti uummanni miiliyoona 1 ol kan jiraatu yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo Ruwaandaan loltoota ishee naannoo daangaatti erguun finciltoota M23 gargaaruun biyya keenya weerarteetti jechuunis himateera. Ruwaandaan ammoo mootummaan Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo hidhattoota mootummaa Ruwaandaa fonqolchuu barbaadan deeggarti jechuunis himatti. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon dhukaasni akka dhaabbatuuf waamicha godhanii turan. Pirezidaantiin Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi Ruwaandaa guyyoota lamaan dhufan keessatti wal arguun mari'atus jedhamee eegama. Erga bara 2021 as hidhattoonni M23 irra jireessa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qabataniiru. Lammiileen Falastiin walakkaa miiliyoonaa ol ta'an mana isaanii irraa buqqifamanitti deebi'aa jiru. Lammiileen Falastiin kibba Gaazaa walakkaa miiliyoonaa ol ta'an mana isaanii kaaba Gaazaatti imaluu eegalaniiru. Israa'el amma sun ta'uu danda'a jechuun garuu gaaffii keessa galchiteerti. Maatiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman kanneen daandii guddaa gara kaabaatti geessu irratti guyyootaaf buufatanii turan qabeenya baatanii deemuu danda'an fe'atanii miilaan socho'uu jalqabaniiru. Haa ta'u malee kaaba Gaazaa kan baay'een isaa haleellaa boombii cimaa Israa'eliin diigame waan jiruuf baay'een isaanii mana itti dhahatan akka hin qabnes himamaa jira. Israa'el erga Hamaas dubartii kan ganna 28 Arbaal Yahud dabalatee namoota nagahaa butaman 3 kamisa darbee gadi dhiiseen booda namoonni gara kaabaatti akka socho'an hayyamuun walii galteerti. Isheenis garee jihaadaa Islaamaa jedhamuun qabamtee jirti jedhamee yaadama. Namoonni butaman 3 ammoo sanbata hidhamtoota Filisxeem hedduun mana hidhaa Israa'el keessatti hidhamaniin kan wal jijjiiramu ta'a. Rifeensa simbiraa motora xiyyaara Kooriyaa kibbaa kan namoota 179 galaafate keessatti argamuun himame. Rifeensi simbiroo motora jeettii daandii qilleensaa ajajuu Air baatii dura kufee caccabuun lubbuu namoota hedduu galaafate keessatti argamu qorattoonni himaniiru. Qorattoonni kunneen akka jedhanitti xiyyaara imaltoota muddee keessa Kooriyaa kibbaatti kufee lubbuu namoota 179 galaafateen haleellaan simbirrootaa raawwachuu isaanii ragaa arganneerras jedhaniiru. Rifeensii fi hafteen dhiigaa motora lamaan xiyyaaraa irratti argamu Baayikaalteel gosa shimbirroo godaantuudhaaf tuutaan gurguddaadhaan imalaa turan ta'uu gabaasa qorannoo kana keessa kaa'aniiru. Qorannoon balaa xiyyaara Kooriyaa kibbaa kan lubbuu namaa galaafate gahee haleellaa shimbirrootaa fi caasaa konkiriitiin dhuma daandii balallii xiyyaarichaa irratti kufee irratti ni xiyyeeffatama. Motorri xiyyaara Boeing 737-800 diiguun caasaa konkiriitii daran ni qoratama jedhes gabaasni kun. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isin biraan geenye kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Nooliin waan turtaniif galatooma.